Egaa akkuma asirratti argitan kana mucayyoon tuni haadha ishee jechuudha. Daa'ima waggaa 12 hin caaltu. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatte dhugaa dubbachuuf haadha jechuun waan maqaldii namatti fakkaata. Shama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Skaalech jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo ijoolleen dhaloonni ammaa kuni egaa waan viidiyoo kanarraa waa barattu jedheen yaada. Dhugaa dubbachuuf haadha jechuun waan qaldii miti. Haadha jechuun haati nama hundaa akka haadha keetiitti ilaaltaa jechuudha. Nama sii olii kabaji jedha wangeelluyyuu jechuudha. Amantaan kamiyyuu hin jedha. Nama sii olii laazim kabaja kennaatu. Nama mucayyoo daa'ima waggaa 10 fi waggaa 12 hin caaltu. Haati kun ishii jettee jalaa dheechiti moo argitanii? Dhaloota ammaa dhaloota bubbee ijoollee hundis garuu ijoollee hundi amala akkana hin qaban. Akka itti guddattes daa'ima akkanaatti kan duriyyee taate yookiin immoo barandaatti amma karaarra deemtee kadhattu yookiin immoo rakkattu barandaatti akkasumas immoo bakka ta'etti kuftee daa'ima akkanaati jechuudha. Guddisa badii akkanaa tana. Odoo seeraan guddatte ta'ee osoo daa'ima qunxuuxamtee guddatte taate akkanan taatu. Namni hin kabaji. Oggaa daa'imti xiqqishuun ikkoo nama jabaa hin beekti. Dhugaa dubbachuuf daa'im tokko ishanii nama jabaa hin kabaji. Sammuu isaaniitiitu beektanii dhugaa dubbachuuf daa'imti waa hunda beekti jechuudha. Tuni garuu intala amma nageessu taate haadha ishee nama guddaa nama ishiidhaa olii jalaa dheechiti moo itti deemtee dabaddabdi akkanatti garaan na gubatee dhugaa dubbachuuf. Abaaranillee nama abaaruun gaarii miti. Garuu immoo daa'ima akkanaa tana dhugaa dubbachuuf ani dhuguma dubbachuuf osoo bira jiraadhee intalattuma kanaayyuu akkaman godha dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaan nyaatte jechuudha. Innaa kanaaf guddisa badii akkanaa tana dhaloonni reef dhufaa jiran waliin kabajan. Haadha isaanii akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf dhiira ta'e dubartii ta'e dhaloonni ammaa bixaamti sammuun isaanii ani beekuun akkuma argaa jirtan dur waan akkanaa kun hin jiru. Waan akkanaa kun hin jiru. Amma kan ijoolleen daa'imti makaraa meeqa argitee guddistee deebiteetu si arrabsiti jechuudha. Deebitee haadha ofii xiqqeessiti. Deebitee haadha ishii bakka dhaloonni ammaa ani bakka dhugaa dubbachuuf beektanii qalbii otoo hin taane gara biyyaa yaaduma. Biyya Arabaa kanaanii tureen jira. Biyya Arabaa kanaa gaafan galu ijoollee xixiqqaa kana gaafan argu bakka baratu jijjiirame moo namatu jijjiirame moo na jechisiise. Yeroo keenyatti ijoolleen dhugaa dubbachuuf ol jettee nama ilaaltu. Kabaja qabu. Hin kabajamu nama guddaallee hin kabaju jechuudha. Kan ammaa kaasti kabajan dhiisii ijas keechaa baasti jechuudha dhaloonni ammaa. Isii kana ilaaltu dhugaa dubbachuuf daa'ima siibsiisa. Waa baay'eesus dhaga'ama. Ani baay'ee takkan itti gadde jechuudha. Ijoollee dhaloota ammaa ijoollee xixiqqaa bakka keessattuu dubartoota dhiira ta'e dubartoota ta'e sammuu. Huudhattuu ta'a. Anuma seeraan guddisan kan anuma bakka maatii wajjin rakkatee wajjin cinqamee guddisee kanatu yookiin attuu ta'ee bada oduma baraatu yookiin bakka waanuma ta'e warra yookiin deebi'eetuma warra isaasan ata. Bakka bataam kan ammaa kuni dhaloonni ammaa kun baay'ee tokko rakkisaa ta'e jechuudha. Ani baruma jijjiirame ta'ee namumatu jijjiirame dhalataa ta'e ani beeku baay'ee kana dhibe. Innaa akka hojii isheetitti ishee afaa kennu hedduu dhugaa dubbachuuf himmaan naqabee nan boo'illee yoo miidiyaa irratti illee bu'uun sirrii miti. Garuu bataam itti naaree bataam ittiin boo'e. Haadha kana dhugaa dubbachuuf osoo waan feete iyyuu haati ofii maraattu mataateef haati ofii koo gaaddisa. Maraattu taate siifaa jiraattu akka barbaadde. Kanaaf haadha jechuun
waan masalphaan namatti fakkaata. Warri waa'ee haadhaa beektan hin beektu. Warri immoo ganaa isiniif galu yookiin immoo beektanii hin beekne gaafa isinii baree gaafa isin bartan waa'ee haadhummaa haati maal akka namaa godhu gaafa bartanii haadha keessan sirriitti kabajuu jechuudha. Warri waa'ee haadhummaa baran warri haadha dhabanii too argan rakkina arganii rakkina keessatti guddatan gaafa argan madaa santutti ka'a jechuudha. Waan akkana kana gaafa argan ijoollee baay'ee miidiyaa irratti dhugaa dubbachuuf nama hedduun kan boo'itu jira. Kanaaf dhaloota ammaa kana nama biraatiif illee tuni ijoollee karaa akkuma argaa jirtan akkuma mucaan dura haadha ofii ajjeese ammas deebi'ee kun lammata anillee intolche baga ajjeese jedhee innillee deebi'ee haadhuma isaa ajjeese jedha. Isinii galee kanaafuu yaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf waan hedduu akka nama gaddisiisudha. Garuu immoo dhaloonni akkana ta'uu hin qabdanii. Nama guddaa nama olii kabajuudha. Nama beektanii waanuma fe'ee yoo ta'u hangafa kee nama si caalu kabajuun barbaachisaadha. Waaqa biratti nama biratti qofa jaallatamta osoo hin taane waan irri ajajni waaqatirree akkas jedhe amantaa kamiirrayyuu hin jira jechuudha. Amantaa dhugaa dubbachuuf kanaaf nama olii kabaji. Nama si olii kabaji. Kanaafuu yaa obboloota koo waan akkanaa kana barumsa akkan godhanne haati mucaan haadha isaa ajjeesee albeedhaan qalee haadha isaa angalaatta'ee ajjeese sun namni biraatirree akka haadha ofii akkas godhu taasisee jechuudha. Ammas deebi'ee biyyuma sanii mucaan biraa akkas godhe. Kanaafuyyuu intalli kunis immoo dhugaa dubbachuuf fi abaarsi namaatu iyyuu shaggaa miti. Hiriiriin namaatu iyyuu shaggaa isheedhaa miti. Dhugaa dubbachuuf abaarsi ishee abaaran abaarsi miidiyaa kanarratti namni ishee abaaru isheedhaaf isheen milkooftu. Kanaafuu abaarsi namaatillee shaggaa miti. Haadha ofii immoo kanatti xiqqeessuun kan viidiyoo waraabee asirra fideeyyuu xiqqaatan waan gaarii kana nu agarsiisa. Waan gaarii kana nu barsiisa. Garaa kiyyatu na gubate. Kanaafuu dhaloonni hamma dhugaa dubbachuufanii injaa hin beeku gin rabbumti isaanii qajeelchu malee ijoolleen amma lafaa dhufaa jiran kun waan gidiraa nuti immoo wanta goonu keessatti nuti namni gurguddaan waan gidiraa barsiisna osoo hin taane waan gaarii waan isaaniif barumsa ta'u warrumti dhugaa dubbachuuf waanuma biqaa asirratti argan waanuma asirraa baratan waanuma miidiyaarraa baratan ijoolleen dhaloonni amma dhufan kunis hojjetu. Deebi'ee ilaala. Dhala keetiin siif haa deebisuu jedhanii gaafa abaaran akkasumatti immoo deebisaafi. Abaarsi nama shaggaa miti gonkumaayyuu dhugaa dubbachuuf. Waan akkasiiti isiniin jedha obboloota koo. Waan baay'ee takkan gadde dhugaa dubbachuuf ishee argee baay'ee takkan gaddisiise. እንግዲህ waaqayyo hunduma keenyaaf lubbuu nuuf haa kennu. Daa'ima tanaaf illee laphee ishee haa deebisu. Abaarsa osoo hin taane tarii beektanii namni yeroo tokko jaallateetis miti. Tarii ijoolleen takka manfasiin kan ittiin taphatu hin jira. Akkas ta'uu dandeessi. Sookin namoonni baay'een ijoollee baay'een warreen haadha ofii keessattuu ijoolleen dhiiraa haadha ofii gaafa haadha dhabde in argita. Waan dhabuun waan nama godhu waan hunduma caalaan haadha addunyaa tanarra hin jiru ni beektu. Inni akkasii waanuma hundaafiyyuu rabbi lubbuu nuuf haa kennu hunduma keenyaafuu. Viidiyoo kana argee hedduu takka dhugaa dubbachuuf hedduu takkan gadde maaliif intalli kun nama jabaa yoo gabaabbatte abbaan maal jedhamas nama maaksa tokkotu jira. Kanaaf iyyuu obboloota koo waaqayyo hunduma keenyaaf laphee nuuf haa kennu nuuf haa deebisu. Ijoollee amma lafaa dhufan kanaaf illee sammuu isaaniif haa kennu laphee isaaniif haa kennu. So waan akkasii isiniin jedhaa turtii gaarii naaf qabaadhaa. Nagaan naa turaa.